Kana afisa jittu yurab stai cha isibra sambiso. Agam tof natit. Mal ba natit. Ati biyya feesa anjeer. Udduteti, uddunta san keessa. Uddunti jumaa Khayo si usa. Usa khalti. أيوة حادث رأيه بكتة تتيم هذا. Natti. Hada kana gartaami sirraayini qa. Laa dhaggeeffadhu sirraayini qa. Natti himi bakka taate. No. Biyyaa forree taate. No. Abbeetoo eenyu? Caaltuu eenyuti? Sara. Shadhaabin nuuf fixaa. Woi, eenyu bishaan bara baraa fido. Fiduu jirti kan. Woi, bara. Yaa Rabbi koo dhugaa waaqayyo biyya ormaa keessatti waaqayyo waan akkanaatis nama alaku dhugaa ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti goddaamaa jiru ammallee akkuma viidiyoo amma argaa jirtan kanarratti obboleettiin keenya tokko biyya baatee akkuma ana akkuma siinan dalagadheettee kunoo biyya ormaa keessatti xinnoo sammuun ishee tuqame jechuudha baay'ee biyyallee himadhu jennaan biyyallee hin didaa jirti bakka himadhu warra bakka dhalattee himadhullee jennaan biyyatti dhalattillee himadhu jennaan hin didaa jirti jechuudha dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif maatiin ishee nuu hojjettee galtii jedhanii xeegu isheen immoo kunoo akkas taatee jirti jechuudha. Ayyaa jireenya addunyaa tana. Addunyaan tun fatanaa hedduu qabdi. Waa hunduma obsuutu caala malee fatanaa hedduu qabdi. Qormaata hedduu qabdi. Addunyaan tun jechuudha. Inna har'a obboleettiin keenya akkuma sii kana nan dalagadha jettee baate malee keessatti yookiin sammuun koo tuqama yookiin wayin ta'a jetteetii miti jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee garaa nama nyaatti harkallee hidhanii jiru. Takkallee kaleessa viidiyoo irratti hojjedheetiin ture. Takkallee sooduma kana keessa jechuudha. Tundee sooduma kana keessa hidhamee hidhanii akkasitti ijoollee teenya harka hidhanii luka hidhanii jechuudha. Maaliif ijoollee akkasitti ijoolleellee in beektan kaa xiqqoo ishee namni xinnoo sammuu naannoo hin jenne kana baay'ee nama jeeqaa hin jeeqamte ijoollee wajjin jeeqamaa jirti jechuudha. Inna waaqayyumti ishee hojii haa ta'u waaqayyo ishee haa fayyisuu nagaadhaan oduu namni walitti gargaaranii gara biyyaa galchanii ijoollee akkanaa tana jechuudha. Maaliif haatiif abbaa ofii biratti yoo waan ta'anillee ta'an haadhaaf abbaa ofii biratti akkasuma immoo yoo yaallamanillee yookiin waaqayyoo godhe fayyuu danda'u waan ta'eef iddoo biyya ofii keessatti galanii wayya jechuudha. Biyya ormaa keessatti waaqayyoo nama dhibinis du'anis biyya ormaa keessatti nama hojjeesin dhugaa waaqayyoo hundu waan namti hunduyyuu biyya keetiin bareeda jechuudha. Gaafa biyya kee keessa hin taane kalas wanti hunduu siif hin ta'u jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboloota koomee micayyoo tana namni beektan yookiin immoo suuraa ishee agartanii viidiyoo ishee agartanii ishee yookiin namni beektan jiraachuu danda'an beekunu mee akkuma yoo beektan ta'e viidiyoo kana yoo daawwattanii nama beektan ta'e waliif qoodaa isinin jedha adaraa keessanii baay'ee tokko garaa nama nyaatti yoo walitti illee guuranii biyya galchanii jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan ka dhugaa maatii simadhu jennaan hin didde jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti nagaa isin irraaffanne haasaatti hin dagadhe jechuudha. Jirra jirtu warri biyya keessas warri biyya alaas hordoftoota koo hundumti keessanuu kan chaanaala kiyyaaf maatii taatan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha. Akkasuma immoo warroonni chaanaala kiyyaaf maatii hin taane sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Egaa akkuma nama isiniin jedhee obboleettii keenya tokko biyya ormaa keessatti xinnoo ishee sammuu tuqamteerti. Akkasuma immoo ijoolleen hiriyoottan ishee akkasuma hidhanii gaafachaa jirulleedha. Harkaa fi miila hidhanii gaafachaa jiru. Himachuu diddeetti irratti tufaartisitu beekaa jedhamanii maal jechaa ni jirti. Baay'ee garaa nama nyaatti nan dalagadha jettee akkuma kee akkuma ana akkuma sii hundumti keenya jechuudha. Hundumti keenya gaafa baanu hin dalagannaadha malee waatu nurra gaamuti hundumti ilma namaa kun jechuudha dalagachuudha fi yookiin immoo bu'aa wayii buufachuuf malee namatti toleetii miti biyya ormaa kana keessa kan jiraatu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu obboloota koo adaraa keessa namni micayyoo kana beektan qaamanis ta'ee yookiin immoo argitaniitis akkuma yookiin argeen beeka yookiin immoo haasa'anis kan beektan yoo ta'e adaraa keessanii obboloota koo waliif mirmadhaa waliif sagalee ta'a waliif sheerii godhaati namni namartillee barachuu danda'a obboleewwan isaanii bira ga'uu danda'a viidiyoo namni irratti hojjetu obboleewwan bira ga'uu danda'a firoottan ishee bira ga'uu danda'a ollaa ishee bira ga'uu danda'a. Kanaafi namni ishee beeku ishee gargaaruu danda'a. Akkasuma immoo micayyoon kun kan warra eemti jedhamee beekamuu
danda'ama hin beekamu jechuudha. Namni yoo sheerii walii godhe waan baay'ee irraa nama bira gaha jechuudha. Nama baay'ee bira gahee namoota kana bira argachuu danda'anii jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessanii waluu jajjabeessaa waliin gatinaa biyya Oromaa keessatti waliif sagalee haa ta'an hundumti keenya iyyuu har'a kan ishirra ga'e bokin boru nurras ga'uu danda'a waan ta'eef hundumti keenya osoo waliin tuffanne osoo kutaadhaa amantaadhaa gandaan hin jedhin hundumti keenya wal cinaa yaa'ee jennu siniin jedha obboloota koo baay'ee tokko garaana nyaatte dhugaa rabbii garaana nyaatti jechuudha biyya Oromaa kana keessattuu waaqayyoon hin ta'ine. Shamarran keenya waan baay'ee saaxilamaa jiru kun karaa irratti kan darbamee jiru meeqatu jira kan du'ee reeffi isaanii hagammaan beekamne meeqatu jira kan maatiin isaanii yoomnaa galti jedhee eeggate ishiin immoo boqatte meeqatu jira akkasuma immoo kan qarshii nyaatamanii ijoolleen qarshii irraa nyaatanii kan gatan meeqa jira akkasuma kan qarshii irraa nyaatanii kan sammuu isaanii boqonnaa dhabe meeqatu jira kan addunyaa har'aa boqate meeqatu jira ijoolleen biyya Oromaa kun jechuudha meeqatu jira waan baay'eedha. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kana hundumaayyuu Waaqayyo obsaa fi dandeettii isaa nuuf haa kennu. Nagaan biyya keenyattis nu haa galchu. Adaraa keessan ani waan biraamati ijoollee addisii dhuftu kanaaf yaadda baay'ee tokko yaaddaa fi akka amma namni akka gizee duraanitiif kan ammaatu ijoolleen amma dhuftee fi ijoolleen duraan dhufne garagara jechuudha. Ijoolleen amma akkuma fardaa wannaa kana jechuudha. Dhugaa baqa maaliif xixiqqoo tanatu yaa'ee dhufee xixiqqoon tu waluma jalatti yaatee dhuftee tumaa hin beekan garuu ijoollee santu baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Adaraa keessanii warri biyya jirtanillee daa'ima xixiqqoo kana isin ergina baay'ee rakkachaa jiru jechuudha. Ammallee takka viidiyoo ishee sagalee naa ta'a jettee jirti baay'ee tokko garaana nyaatte ishiillee karaa irratti akkuma duratti viidiyoo duraa tokko irratti jedhee takkallee amma akkasumatti karaa irratti darbanii jiru jechuudha. Soodii kana keessatti jechuudha bakka soodiin jammarteerti amma soodiin akkaan duraatii miti. Baay'ee amma ijoollee keenya miidhaa jiru. Maaliif ijoolleen keenya amma sirriitti dhufaa jiru soodii kana jechuudha. Ijoolleen addisii kana miidhaa jiru jechuudha. Ijoolleen duraanii hin beeku. Yoo badanillee bakka barbaadan deemanii hojjetatu walis hin beeku namas hin beeku jechuudha. Garuu ijoolleen addisii dhufan kunumaan beekanii dhugaa bicoo saniin viidiyoo isiniif hin dalagaa. Viidiyoo irratti dalagamaa naa dalagaa jettee jirti ishiinillee. Innaa kanaafiyyuu baay'ee ijoolleen keenya cinqamaa jiru isiniin jechuu barbaada. Baay'ee tokko cinqamaa keessa soodii keessatti baay'ee cinqamtee ijoolleen baay'ee cinqamaa jiru jechuudha. Adaraa keessan akkuma viidiyoo namaa agartanii adaraa keessa sagalee walii ta'uu yaadaayi isiniin jedha obboloota koo namni gaafa sagalee walii taanu siifis sagalee ta'u gaafa tokko namni rakkachuu danda'a. Hunduma keenya irra beekuu danda'a. Nutarra akkana ta'a jennee yookiin bakka gaarii jiran jennee osoo hin taane boru nurra ga'uu danda'a. Kanaaf sagalee walii haa taanu isiniin jedha obboloota koo. Kanaafiyyuu waaqayyoon isin wajjin haa ta'u hunduma keenya waaqayyoon wajjin haa ta'u adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo. Namni micayyuu kana beektanii adaraa keessa sagalee ta'aa fi adaraa keessa namni beektanii immoo akka maatii ishiitti galtu waan hin danda'ameen otoo gargaarree biyya ishiitti galchine ijoolleen kun ijoolleen keessattuyyuu xinnoo sammuun isaanii yoo jedhu kana baay'ee garaa nama nyaatu maaliif akkuma nama kaawwanii dalagatanii jiraatan waan ta'eef mana arabaa dhiisitii mana kaanittuu kun hidhaadhaan taa'u waan ta'eef baay'ee tokko garaa nama nyaatu haati fi abbaa ofii bira haa gaane gara biyyaa galchuudha isiniin jedha silaa mootummaa hin qabnu mootummaa maaltu nu galchaa miti. Kanaaf obboleewwan kiyya walii sagalee taanee walii mirmatanii waliif akka abbaan illee haati illee itti barbaadamtee micoon kun akka dhaloota ishii beekamtee akka biyyatti galtuun jedha akka dhaamsa kootitti kun obboloota koo hundumti keessaniyyuu adaraa keessa waliin tuffatina xiqqaadha guddaadhaan jedhina waliif sagalee ta'uu yaada. Hundumti keenya gaafa anaa fi atis anaaf taatee anis sii ta'a jechuudha akkasi dubbiin jechuudha keessammoo warri biyya ormaa jirru kun akka walitti hin dabne walitti dabne gaarii miti walitti hin dabina garaa walitti hin jabaatina maaliif nu malee nuti wal malee wanni qabnu jirru jechuudha amantaadhaanis kutaadhaanis gandaa waliin qoodina maaliif nuti oromoon tokko argataan booda sagalee walii ta'uudha. Ati feetu kiristaana ta'ii feetu musliima ta'ii feetu waaqeffannaa feetu beestee waan feete ta'e ati oromoo ta'ii bakka oromoodha oromoodhis Itoophiyaa yoo taate gahaadha jechuudha dhugaa nuti maaliif kan baanee fi dalagaadha jechuudha dalagannee biyya ormaadhaa galuudha akkasuma immoo wal jajjabeessuudha biyya ormaa kana keessatti jechuudha. Kasisiniin jedha obboloota koo amma ijoolleen amaaraa kun dibee wal suqu waliif wannoodhu xiqqishuma oonlaayinii irra namni tokko badannaa iyyuu isaan jechuudha akka keenyaa miti gini oromoon teenya kun garaa walitti jabaanna maaliif akka ta'e hin beeku ani dhugaa waaqa jechuudha annan arga laayivii isaanii yeroo baay'ee jechuudha namni tokko takka taana manni isaanii ijoollee akkas gaddarbamna bakkumatti fudhanii hojii biraa galchu jechuudha. Keenya hin jiru garuu keenya ijoollee oromoo keenya baay'ee rakkatti karaa irratti darbamta yartee boochii waan nyaattu dhabdee waan baay'ee rakkina baay'ee keessa jirti jechuudha ijoolleen keenya garuu immoo osoo wal dhagartan waliin dhiisinaa adaraa keessan yoo mooshin kan hojii dhabdus ta'e hojiillee walii soqaa
waliif barbaadaa jechuudha dhugaa keessattuu ijoolleen xalabaa jirtan immoo yoo namarraan gaafatanii jechuudha yoo araboon nama biyyoon dibanamee guurratte malee osoo duraan ta'e dhugaa hojiin guuteera garuu amma hin jiru hojiin tun hin jirre bara kanatti rakkanne dhugaa rabbi hojii rakkanne amma ijoolleen biyyaanuu soqaa jedhan baay'eetu jira kalasiinuu soqaanuun jedhan baay'eetu jira maal goona kan hin dhabne araboonni hundi ishii guurrattee jirti araboonni warroota wannoo kana guurratanii jiru beektanii araboonni addisii kana guurratanii Ugaandaa Keeniyaa wantoota akkasii kana guurratanii jiru jechuudha. Isaan waan guurratanii jiraniif ani yoo viidiyoo addaanan kukkutaa dhiifama isiniin jechuu barbaada hordoftoota koo maaliif viidiyoo addaan kukkuta seetanii daa'imanii dhaqee fa'a lallaalaa bakka televezyiinii yoo ta'u immoo televezyiinatti yeroo nani viidiyoo jedhu jechuudha. Inna sababa saniif viidiyoo addaan kutee daa'ima laala gizee baay'ee jechuudha. Daa'iman guddisa waan ta'eef sababa saniif jechuudha hojii sosoo hojjedhus yeroo isaan irraa qaban qofa hojii kana hojjedhu yookiin immoo daa'iman guddisaa jechuudha irra caalaa. Inna akkasiniin jedhaa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Kanaafiyyuu immoo adaraa keessanii waliif sagalee ta'aayii waliin tuffatinaayii adaraa keessanii dhaamsi kiyya keessattuu ijoollee haarawa dhuftan of eeggannoo cimaa godhaa adaraa keessanii. Adaraa jedha kun dhaamsa koota akka obboleettii takkaatti jechuudha. Kan nama biyya kana keessa ture argeetti jechuudha. Adaraa keessanii tasgabbaatii hojjedhaa waa hundumaayyuu obsaatii hojjedhaa malee akka garaan nama ta'in ta'anii saniishi. Akkas isiniin jedha adaraa immoo namni obboleettii keenya beektanii obboleettii keenya kana namni beektan jiraattanii adaraa keessa sagalee ta'aafiitii akka maatii ishiitti ergamee gara biyyaa galtu isiniin jedha. Akkasuma kan warroonni chaanaala kiyyaaf haaraa taata sabskraayibii gochuudhaan deddeebisaa akkasuma immoo qeeqaa fi yaada qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota koo hunda keessanuu isiniin jaaladha isiniin kabajaa galatuumaa ulfaadhaa warri laayikis naa gochaa jirtan warri immoo sabskraayibii naa gochaa jirtan galatuumaa ulfaadhaa isiniin jedha.